Jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Astaachuu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin geessisu har'a viidiyoo gabaabaa nama yuutuubarii ta'uu barbaadu hundaaf akka malee barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Egaa viidiyoon har'aa kun viidiyoo akka ajaa'ibaatti yeroo yuutuub chaanaalii banattan wantoota hunda akkamitti akka guuttannee banachuu qabnu kan qabatee jirudha. Egaa bara 2023 kanatti YouTube chaanaalii banattanii itti hojjechuudhaaf YouTube chaanaaliin keessan YouTube chaanaalii of danda'e kan waa hunda guuttatee qabu jiraachuu ta'uu qaba. Innis akkamitti akka banachuu qabnuu fi karaalee wantoota ulaagaalee guutamuu qaban akka karaalee akkamitti akka guuttannee banachuu qabnuun karaa salphaa ta'e tokkoon isin garsiisa. Egaa warri Astaachuu subscribe godhin Astaachuu subscribe video yeroo nuti gadhiifnu akka isin bira gahuuf all notification irra godhadhaa jecha kallattumaan gara viidiyootti seenna. Egaa YouTube chaanaalii browser irratti erga kanatti hin banneen emailuma tokkoon YouTube chaanaalii fakkeenyaaf YouTube chaanaalii hojiidhaaf YouTube chaanaalii barnoota YouTube chaanaalii akkasumas qophii adda addaa irratti ittiin hojjennu emailuma tokko jalatti karaa salphaa ta'e tokkoon banachuu dandeenya. Akkamitti akka banachuu dandeenyu wantoota guuttachuu qabnu hunda guuttannee descriptionii taayitilii fi wantoota guuttachuu qabnu hunda guuttannee akkamitti akka banachuu qabnu karaa salphaa ta'e tokkoon isin garsiisa. Kallattumaan na daawwadhaan isiniin jaa. Egaa kanatti erga YouTube chaanaalii browserii Chrome bilbila keenya or computer keenya jiru seenneen boodatti harma salphaa ta'een YouTube chaanaalii bareedaa kan seera isaa guuttate amma fakkeenyaaf oduudhaaf chaanaala barnootaaf chaanaala fakkeenya fi qophii bashannana adda addaatiif chaanaalii of danda'e garaagaraa banachuun ni danda'ama. Akkamitti akka banachuu dandeenyu iimeeluma tokkorra dhaabbannee isin garsiisa. Fakkeenyaaf asiin iimeelii tokkotu jira. Isuma kanaan chaanaalii biraas jalatti argachuu ni dandeenya. Kanarra lamaa ture akkamitti akka banachuu dandeenyu karaa salphaa ta'e tokkoon isin garsiisutti jira. Egaa erga kanatti chaanaalii keenyarra seentanii emailuma tokkicha saniin hanga chaanaalii 50 banuu dandeessanii garuu hojiidhaaf bareedaa kan ta'e chaanaalii 2 gaadha or 3 ta'e gaadha. Ittiin hojjettan taanaan emailuma tokkoon emailii 2-3 qabachuu isin hin barbaachisu. Yeroo akkana jiru fakkeenyaaf Astaachuu chaanaaliin jiru chaanaalii maqaa kiyya qofaan jiru garuu emailuma tokkoon chaanaalii 2-3-4 isiniin qaba. Namoonni baay'een emailii banachuudhaaf rakkatu or Google account adda addaa banachuudhaaf rakkatanii maaliif Google YouTube chaanaalii garaagaraa banachuudhaaf kana hunda godhuun qabdu karaan salphaan ni jira. Emailuma tokkorra dhaabbattee chaanaalota baay'ee banachuu ni dandeessa. Banattee ittiin hojjechuutti galii ittiin argachuu ni dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti emailii tokko kompiitara jira Abdii Abrahaam kan jiru kana erga siin booda maal seentaa settingii iddootu gama dhumaarra dhuftee seentaa settingii irratti erga kilik gooteen booda maal goota biraandii YouTube chaanaalii banachuudhaaf privacy iddootu jira. Iddoo kana oonii fi oofii ta'uusaa addaan baafachuu dirqamata. Yoo akkas hin taane sirrii miti. Maaliif on ta'ee kanatti taa'uu qaba jechuudha. Ergasii maalii gara akkaawuntii isa jiru deemtee deebitee gama create account isa jettu irratti kilik gootu. Erga create account jetteen booda akkanatti sii fida. Abba lamaatu amma dura banee asirra jira. Isa sadaffaatiin banuu deema amma. Isa sadaffaa kana kan ulaagaa isaa guuttate karaa salphaa ta'e banuudhaaf create account jaanii ergasiin booda add channel name isaa kan ofii keetii moggaatuuf qabaachuu qabdaa ittiin barreessitaa jechuudha. Channel name ati barreessituuf kun adda ta'uu qaba. Channel name biraatiin wal fakkaachuu hin qabu. Sababni isaa channel name namaatiyyuu wal fakkaate yeroo namni search godhu hin bu'uuf waan ta'eef karaa salphaa ta'een YouTube chaanaalii addaa ta'uu qaba. Salphatti chaanaalii namarraa adda ta'e maqaa adda ta'e qabaachuu qaba. Maqaan isaa kun kan ofii keetiitti moggaafattu kan namni si dura moggaafatiin ta'uu qaba. Fakkeenyaaf Asooshaatiyuu isa jiru kana barreessitiin jira karaa salphaa ta'een gama raayitii gama jalaa jirtu tuquudhaan kiriit ergaan jeen boodatti biraandii YouTube chaanaalii akkanatti nu banee jechuudha. Wantoota guuttachuu qabnu erga kanatti maqaa moggaafnee booda seeroota YouTube chaanaalii
barbaadu yeroo nuti viidiyoo ol baafnu namni hundi akka arguu fi kastamaayizeeshinii wantoota adda addaa akkamitti akka guuttachuu qabnu akkana kiriit gooneen boodatti ergasii maal goonaa asoshaa tiyuub isa jiru kana isa sadaffaa iimeeluma tokko irratti chaanaalii isa sadaffaan baneetiin jira amma achiin booda maaliin godhaa haruma salphaa ta'een chaanaalii kanarra kilik godhee ammaan boodatti chaanaalii baneetiin jira garuu wantoota seetiingii isaatii fi kastamaayizeeshinii isaas taayitiliis akkasuma diskiripshinii waan hin guutuu qabuun kun garuu yuutuub chaanaalii akka tokkotti baneetiin jira biraandii yuutuub chaanaaliidha ittiin hojjechuu hin danda'a chaanaalii namaaf sabskiraayib godhuu hin danda'a viidiyoo namaaf daawwachuu hin danda'a laayik sheerii waan adda addaa koomentii godhuu hin danda'a garuu seetiingii fi taayitilii diskiripshinii wantoota adda addaa waan guutuu qabnu hin guunne ergasii san guutuudhaaf maal godhuu qabna akkanatti iddoo piroofaayiliin keenya jiru turretti raayit kilik godhuudhaan YouTube studio irra seenaa YouTube studio erga seentanii or YouTube chaanaalii erga seentanii customization jee jira YouTube studio qora salphaan seentanii customization sirrii san guuttachuun dirqamata fi description fi title wantoota taagii lee wantoota hashtag itti fayyadamtee akka yeroo ni fi viidiyoo godhiiftu viidiyoon kee akka beekamte harkatuuf ulaagaalee guutuu qabdu jechuu kanatti erga YouTube studio seentee continue ittiin seentaa erga simal goda dashboard yee kana sidawaa dashboard kanarratti osoo ni fi viidiyoo ol hin baasin setting jettee jira gama harka bitaa irratti gama dhumaarra waan irratti wantoota hedduutu jira gaama defaultii currency isaa doolaariin jee jira basic info jee jira channel SL euro gorfte basic info irratti biyya filachuu qabda amma fakkeenyaaf namoonni Itoophiyaa keessa jirtan moonii waan guutuu hin dandeenyeef biyya jijjiirratee asiin guutuu qabda yookiin taan mooniin taatu waan fedhi guutus basic info irratti Austraaliyaa jeetiin guutuu jira ergasii maaliin godha keywordii jira achi jalatti keywordii jechoota meen yeroo ni namni sarchii godhu karaa salphaan itti si argatu hashtagii fi waati faa fayyadamtee wordii adda addaa barreessuu qabda as jalatti hedduu bareeda yoo akkasitti barreeffama guutuu seera qabeessaa ta'e barreessite maqaa chaanaalii keetii hashtagii fayyadamtee barreessuu ni dandeessa maqaa chaanaalota bebbeekamoo keywordii irra jechuun amma fakkeenyaaf jechoota meen ati yeroo ni fi viidiyoo ol baaftu fayyadamtu as keessa barreessuun dirqamata yeroo ni fi barreessitee wanni addaan baaftu maali koomaadhaan sapaareet godhee jecha isatti aantutti qeetaa jechuudha hashtag amma fakkeenyaaf asoshaa hashtag jettee akkasitti hashtag how to solve problem hashtag technology hashtag wantoota adda addaa itti fayyadamuu danda'u qabda ergasii maal gootaa viidiyoon ati ol baaftuun keessatti keywordii fayyadamuu qabdu fuuluma duraasuma basic info keessatti iddoo keywordii jettu kanarratti ragaa guuttattee haa qabdaa ergasii maal goota step itti aantutti deemtaa jechuudha hanga 500 guutuu dandeessa waan ta'eef san itti guuttachuu dandeessaati ergasii booda advanced setting jira advanced setting kanarratti waan sirriitti beekuu qabdu tokkotu jira wannoon sirrii beekuu qabdan maali yeroo ni fi viidiyoo ol baaftan viidiyoon keessa ka daa'imaaf hin barbaachifne ta'uu qaba daa'imni imeelii banatee wanni jechuu waan danda'u isa noo sanarra keessanii inuma daa'imaaf kan hin barbaachifne viidiyoon keessan kan waggaa 18 olitti nama waggaa 18 olitti wanti ta'uu qaba asirratti verified bilbilaan godhachuu dandeessa YouTube channel keessanii verified YouTube channel inte baay'ee bareedaadha achiin booda upload default jira as keessatti title fi description gahaati as keessatti iddoon itti guutu title fi description as keessa yoo guunne YouTube channel kee hiikan qabu waan ibsa baqa dafee viidiyooleen ati ol baaftu beekamtiin argatan saniifu subscriberiin keessaniis akka dafee deemuuf as keessatti sirriitti title mata duree channel keessanii fakkeenyaaf channel barnootaa taanaan waa'een barnootaatiin wal qabata wantoota guuttachuu qabdan hundaa as keessa kaa'uun dirqama achiin booda
Description irrattis ibsas gahaa sirriitti to'annoo qabdan. Sababni isaa waan isin asirratti ibsitaniin asirratti hashtaagitti fayyadamtanii maqaa chaanaalii keessanillee barreessuu hin dagatinaa. Achiin boodatti isteeppii itti aantu irratti wantoota meen ta'an amma fakkeenyaaf taayitilii irratti mata duree YouTube chaanaaliin kee waan hidhata qabuun hanga jecha dhibbaatii. Achi booda description irratti waan karakteroota 5,000 si'ayyamaa achi keessatti sirriitti waa himu qabda. Maaliif wantoota chaanaaliin kee hojjetan hashtaagitti fayyadamtee achiin booda chaanaaliin kee waan hariiroo hojii qaban related with this channel waan akkanaati waan akkanaa isinii hojjeta. As keessatti waan gahaa hojjechuu qabdanii description irratti hanga 5,000 si'ayyamaa. Achiin booda waan hedduu barreessuu dandeessaa. Amma fakkeenyaaf chaanaaliin kiyya waan akkanaa godhaa akkanatti waan akkanaa hojjechuu barbaada jettee afaan tokko afaanii miti afaan barbaaddeen afaan Ingiliffaatiinis ta'e afaan Oromootiinis ni jira. As booda gaa isteeppii itti aantu irratti your description language si qaabataa. Yoo Ingiliffaan guddaa your description language Ingiliffaarra guddaa, yoo afaan Oromootiin guddees your description language afaan Oromootiin gootaa. San akka mataa keetii waan itti fayyadamtudha. Mata dureen keetis your title language jira, your title description, your title language jira. Waan hundaa'u ragaa guuttataa ta'e as keessa guutuu qabdanii isteeppuma description kana keessa osoo hin bahin hashtaagitti fayyadamtee maqaa chaanaalii keetii kaa'uun hedduu murteessaadha. Maaliif maqaan chaanaalii keetii yeroo namni sarchi godhatee viidiyoo yeroo ol baasaa deemtu haruma salphaa ta'een akka namni argatuuf hedduu bareedaadha. Asuma jalatti amma fakkeenyaaf how to solve problem, how to get a new technology, how to get a new idea about today technology jettee wantoota hedduu barreessuu dandeessa. Hashtaagitti fayyadamtee kana barreessuun wantoota ati jette kana wajjin YouTube chaanaaliin kee akka hidhata godhuuf haruma salphaa ta'een YouTube chaanaaliin kee verified ta'e akka beekamtii argatuuf isin fayyada jechuudha. Asirratti kana erga guuteen boodatti gama itti aanuun irratti visibility jira. Visibility kanarratti argamu public ta'uu qaba. Privacy baay'ee jira. Achiin booda taagii jira. Taagii irratti nama taag gootu fakkeenyaaf taagii kanarratti kiiwoordiilee fayyadamuu qabduutu jira. Aatiitti fayyadamtee kana aatii ergatteen booda koomaadhaan sappaareet goota. Inni nu ifiif qoodee kana hanga 500 fayyadamuu dandeessa. Ergasii hashtaagitti illee fayyadamuu dandeessa. Aatii fayyadamuu dandeessa. Kana akka barbaaddetti waan atiitti fayyadamuu barbaaddu san murteessaa mataa keetii. Garuu kan amma fakkeenyaaf taagii yeroo gootu nama biraa barreeffama ati taag gootee sanii hojii riileeti chaanaalii kee godhaa jechuudha. Achiin booda laanguweej kaapshin jira afaan ati fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf ergasii maal goota karaa salphaa ta'e tokkoon waan babbareedoo hojjettu keessatti afaan itti fayyadamtuu fi barreeffamoota afaan ati itti fayyadamtu maal akka ta'e guutuun dirqama ta'a. Afaan amma fakkeenyaaf English United States guutee ani as keessatti ergasii maal goota your title language jira. Amma reefu title kayya afaan Ingiliffaatiin waliin barreessee afaan Ingiliffaatiin kaa English United States jira. Your video language illee akkasumatti jira. Ergasii comment iddoo toonarra dhuftaa allow all comment goota hold irra ture allow all comment godhuun dirqama ta'a. Yoo neef akkas hin taane comment nama hundaa arguu hin dandeessu. Ergasii maal goota gama ittaanu permission iddoo dura dhuftaa permission keessatti lee amma step wantoota guuttachuu barbaaddu hedduu wantoonni asirratti guutuu qabdu hin jiru. Ergasii maal goota community comment iddoo kanarra dhuftee default commenting reefu allow all comment goonee jira. Agreement irra dhuftee save umaytu jechuun hin dirqamata. Wantoota hojjetta kana hundaaf marga mirgaa arga butiree save ittaanii ergasii maal jechuudha customization iddoo dura dhufte channel customization wanti murteessaa fi channel customization yeroo inni fi viidiyoo ol baasaa deemtu banara profile picture fi maqaa channel keetii jiru layout illee akkasumatti qaba. Akkasumas
linkii chaanaalii keetiitiif iddoon itti hojjettu YouTube channel handling isaasuma jalatti argama. Your channel description as keessatti jira. Amma description irra fugunnee fi description kun garaagarummaa qaba. Description channel keetiiti. Inni reefu immoo YouTube channel video upload default dha. Yeroo nuti video garaagaraa ol baaftu wanni itti fayyadamuu qabdu kan description amma fakkeenyaaf kan YouTube channel kiyyaa isa original as title how to solve jira. Isa kana akkanatti arganna. Ergasiin booda description YouTube channel biraarraa illee footoo copy kan waan ati hojjettu related ta'e how dandeessa how to solve problem to or ye kana komaadhaan jechoota adda baaseetiin jira. Welcome to our YouTube channel. Our YouTube channel is waan kana godha. Baga nagaan dhuftan gara YouTube channel keenya. YouTube channel keenya waan kana isin hojjeta video kana irraa argachuu dandeessanii jettee akkuma description isa reefusan kun hanga jechoota qooma tokko isin ajajama. Hashtag ittis fayyadamtee ibsa YouTube channel keetii sirriitti asirratti kaa'uu danda'u qabda. Hedduu bareedaadha. As keessatti waan ulaagaa guuttate godhuu qabda. Description kunis akkasitti fayyada. Erga akkasitti guuttatteen boodatti amma fakkeenyaaf on this channel we will get waan kana harkata yoonni fi channel kana jala seentee gabbuutee don't forget you subscribe akkasi godhaniif sirriitti ibsa. Erga kana ta'een boodatti channel kee miidhagsitee channel kee kana barnoota waan kana argachuudhaaf subscribe godhuun dagatina. Subscribe godhaa jettee iddoon itti description irra barreessuu qabdu description isa kana. Description isa YouTube channel customization kan seentu kana jechuudha. Kan YouTube channel kan reefu default video upload keessatti gahee guddaa taphata waan ta'eef viidiyoolee ati ol baaftuu fi wantoonni ati hojjettan title fi description isaa achi keessatti gahama. Akkasumattis linkiilee adda addaa banarii adda addaa iddoon itti oliin baaftu customization isa kana. Amma fakkeenyaaf banarii jira. Banarii rakkili gootee image hojjettee banarii bareedaa ta'uu qaba. Kan si ibsu footuma ta'e tokko ol baasee isin garsiisa. Amma fakkeenyaaf footoo isa kana kanatti ergaan rakkili godhee boodatti waan banarii sanarraa mul'atu kana si baasa upload ta'anii ergasiin boodatti banarii image irra gabbuutaa erga profile picture ol baafatteen boodatti banarii image irratti banarii image ajaja mataa isaa danda'e qaba. Saayizii footoo hanga fudhatu jira. Isa kana guutuun dirqamata. Akkana siimaa akkanatti erga si ibsee booda footicha hanga si mul'isuu fi hanga kana addaan si baasa. Watermark illee akkasuma kan mataa keetii hojjechuu qabda. Erga hojjettee fixeen booda maal goota publish gochuudhaan akka wantoonni ati hojjettu san ol ba'uuf dirqama si barbaachisaa jechuudha. Publishing wantoonni ati hojjettu kun akka ol bahee namni arguuf hedduu murteessaadha. Akkanatti kan YouTube channel seera isaa guuttatee itti of danda'e banattee ittiin hojjechuu dandeessu. Ergasii YouTube channel kun kan of danda'e kan ibsa mataa isaa qabuu fi kan seera mataa isaa guuttate banattee jirta. Kan dhaabbachuun bara 2023 YouTube channel mataa isaa of danda'e YouTube channel seera isaa guuttate sistemootaan nama fayyadame kanattis ta'e kan biraatis additional irra jiru danda'anii isaan kana fayyadamuudhaan YouTube channel of danda'e banadhaa. Ittiin galii argadhaan isiniin jaarraaf viidiyoon keenya kana hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa yeroo gaarii.